بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن بوليوان كينا كيري الحمد لله بك جراتن سنين جنة بك جرتن رب سبحانه وتعالى تكون في كيس سناكاتو. كانت أنصر أنكم بكمو سينا سعد بن أبي وقاص كيس جرا سينا سعد إرالي كتا قراني تربة فاقيني جرا فارون كالله هاتي اتلهاد آتي والله سنين جنة. Kutaan 17 Sa'ad bin Abi Waqaas hoogganummaadhaan akka inni biyya agartee Faarisii cabsee qabatee dubbannee jirra. Duula Qaadisiyyaatitti hinjifatee eegasanii achirraa hin dhaabbannee masaraa mootummaadhaa ka Faarisii dhaqee achi cabsuudhaaf waytii deemuu bishaan guddaa jira kan namni qaxxaamuruu hin dandeenye. Bishaan kanarra dhufee gara itti bayaniin dhabanii jennaan bishaan kun agartee ka bakkiteen isaa ittiin ceeyan eessa jennaan eega deemsa guyyaa agartee hedduuti malee itti gahuu hin dandeettu jedhaniin bakkiteen asin kalaa'u jedhanii itti warri naannoo san qubatu. Guyyaa hagasii deemu jechuun baay'ee fudhata duuba. Manni Faarisii immoo dooniin ceeyan doonii isaaniitiin ceeyanii akkasitti agartee gama ofirraa tataa'anii ofirraa eegan duuba nutti as bahuu hin danda'an jedhani. Yeroo makana Sa'aad Rabbi isarraa haa jaalatuu, Rabbiin isa waffaqee, Rabbiin isa garsiisee bismillaahi jedhaatii laa hawla walaa quwwata illaa billaahi jedhaa ofirraa itti duudaa'e bishaan kan kanumatti itti duudaa'e. Akkasumatti itti duudanii jeeshiin muslimtoota farda yaabbatee akkasuma itti qajeelche. Akkuma waan bishaan calcallii wayii keessa deemu garaa bishaanillee hin tuyne jedhan attan bishaan. Garaa fardaa jalallee hin geennedha. Baharri guddaan uummanni dooniin ce'u kan namni itti seenee hin beekne kun itti qajeelee akkasumatti bayan duuba. Mucjizaa duuba waliyyii rabbiiti jedhanii Sa'ad bin Abi Waqaas. Wayita isaan akkana fardoon gama ceeyan arge uummanni Faarisii jeeshiin isaanii ka gama jiru edaa nuti ilma namaatiin lolaan turre jinniin loluu turre uummata agartee ka baharatti duudee farda yaabbatee tumaan bahara gubbaa agartee fardi deemee tumaan agartee ka fardallee morman geenne ka wannaan geenne akkanatti ce'u edaa nuti agartee ka ilma namaatiin waa lolaan turre jedhan duuba. Akkasumatti yaa'anii gamatti bayanii nama tokko callaa akkanatti timsiisee sanillee agartee wayittima san qaaqabe nu umri fardatti marfatee qabe jedhanii meeshaa wayita achi bayan waan jedheen Sa'aad namni meeshaa inni irraa fudhate ni jiraa'e baharri kun deebisi jennaani. Meeshaa tokko irraan fudhanne akkasi bahanii wayita gama bahan wayitii kana Faaris kaa'ama baqachuun edaa namaanuu lolaan turre nuti jette duuba. Akkasiin dhaqee duuba Sa'ad bin Abi Waqaas Rabbi isarraa haa jaalatu bahara kana qaxxaamure masaraa mootummaadhaa kan nabiin kenna gaafa duula Qaadisiyyaadhaa dubbate mu'jizaa ajaa'ibaa. Muhammad gaafa agartee duula Qaadisiyyaadhaa Qaadisiyyaa miti afwan duula Ahzaabi duula Kandaqi gaafa duula Kandaqi nabiin kenna gaafa kana qaata du'eeyyuu gaafa san dhagaa tokko osoo lafa qotu jiran sahaaban dhagaan tokko itti dhaabbatee cabsuu dadhabanii jennaan nabii kennatti himanii nabiin agartee ol ka'ee madoosha fudhatee itti seenee wayita cabsu taraa duraa wayitii dhahee jedhe taraa lammataallee dhahee taraa sadaffaallee dhahee gizee kana cufaa nabiin kenna Allahu akbar jedha. Faaris cabte mana adii isiidhaa san qabanne jedha nabiin alayhi salaatu wassalaam. Ruumillee cabte qabanne jedha kunuu agartee Shaami. Akkasuma Yemen illee cabte kunuu arguu jiraa jedha agartee ka magaalaa Sana'aa awwannaa isiidha. Rabbiin akkasi garsiise nabii kenna. Waan gaafas nabiin jedhe har'a itti gayan kunuu Allahu akbar eega nabiin du'ee waggaa meeqa kutanii booda. Har'a dhufanii agartee kunuu Sa'aad akkasi seenee mana aadaadii nabiin kenna arge jedhe masaraa mootummaadhaa ka agartee warri Faarisii akkasi ijaaratan. Akkasi dhaqanii cabsanii warri ufiinuu keessaa baqatee wayitii ni dhufu. Bakka silaa agartee Iwaana Kisraa bakka inni taa'u san masiida godhanii bakka salaataa godhatanii achiitti salaate sahaban gaafa san. Allahu akbar. Keessaa gaharanii mana dura agartee ka waan adda addaatiin guutame san akkasitti bakka salaataa godhatan akkasiin cabsanii qabatan duuba. Biyyi Faarisii handhuurfannaa ummata muslimtootaa jala deebite duuba gaafa san. Injifannoon akka kanaan argame alhamdulillahi ummanni muslimtoota akka malee gammadanii
xalayaa gama umariititti agartee gaaf duraa barreessinaan kan umar deemi jedheen keessa ji'a lama guutuu akkasuma keessa deemee biyya adda addaa cabsee qabatee taan irraa taanitti dabre mootonni isaanii marti baqatanii gadhiisanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qabeenya isaanii gurguddaa amata kumaatama meeqaa isaan akkasii walirraa dhaalaa dhufan san cufa handhuurfatanii taaja agartee Kisraa mootii Faarisii taaja isaa huccuu isaa uffannaa isaa guutuu akkasitti fuudhanii gara Umarii ergan boojuu agartee kaa walitti qabame waliin wayita ergan achitti agartee kun dhufee Umariin biratti walitti qabame warqii ajaa'ibaa zahaba ziqaya ajaa'ibaa waan ajaa'ibaa kana akka bareedumsi isaa ajaa'ibaa waan kanneen erganii wayitii wanni kun achitti walitti qabame fuulduree Umariitiin walitti qabame Umar kana laalee argee Umar ni booye duuba. Umar booye jennaan har'allee moo jedhanii yaa Umar har'allee ni boottaa jedhaniin guyyaa rabbiin nasrii fide ummanni muslimtootaa cabsee agartee guyyaa tumsi argamee guyyaa akkanaallee ati ni boottaa jedhanii yaa Umar akkamiin boonne jedhe ummanni agartee qabeenya akkanaa horatu wal jibbaa malee maaltu isaanii jiraa jedhe wal jibbuu malee rabbi diduu malee namni gaafa qabeenyi edaa itti heddummaati subhaanahu wa ta'aalaa wal jibba jaalalli hin jirtu akka saaba wal jaalatan san warri Faarisii waliin jaalatu jechuudha warri qabeenya kana keessa yoo duude namni duuba yoo qabeenyi kun agartee kaa itti guddatee wanna jedhe rabbi dagata rabbi wallaala kanaafuu Umar agartee kaa ummanni jireenya akkanaa jiraatu akkamiin rabbi beekaa kanatu rabbitti isaan kafarsiise eegasanii Umar waan jedhe jeeshiin agartee kaa qabeenya akkanaa fuudhee natti erge jeeshii amanamaadha jedhe duuba rijaalan amanamtuu jedhe warri kun achi Ali ibn Abi Xaalib maddii isaatiin dhaabbataa waan jedheen yaa Umar ibn al-Khattaab yaa amiira mu'mintoota situu agartee kaa rabbi sodaatee situu tiifamaadha jeeshiin keellee tiifamaa ta'ee jedhe namni waa miliifatu hin jiru jeeshii muslimaa san keessa situu tiifamaadha ummanni si jalatti jirullee tiifamaa ta'ee jedheen kun hojii kee itti osoo ati mataan badee silaa guutuun ni bada dhuga har'aan kana mootummootatu agartee gubboo nyaataa fi ummanni illee agartee gubboo nyaata duuba sha'abiin akkasitti duuba Aliyyi isaan jedhee deebisaa kana Umariif deebise akkasitti duuba wanni nabiin keenya gaafas dubbate mu'jizaan gaafas nabiin keenya agartanii dubbate akkasitti argame gurbaa warra Qureeshii ka gaafa nabii keenya agartanii ka Qureeshiin nabiin haa ajjeefamu jettee agartee isiin murteessite akkasitti nama agartee nabi Muhammadiif abbaa Bakrii qabee jiraa isaanii takkii du'aa isaanii nuufite gaala 100 kenninaaf jette nabii keenya jala gulufaa dhufee nabi Muhammadiin ajjeesee abbaa Bakrii illee ajjeesee akkasitti morma isaatiin dhufee gaala 100 san fudhatuudhaaf jedhe gaafas wayitanii nabii dhaqqabe nabii waan jedheen fardi isaa agartee kaa kotteen farda isaa lafatti illixxe taraa 3 achirraa ka'ee bes isiniin loluuf hin deemu amma na eegaa jedhee abbaa Bakriitii fi rasuulan haasa'eenii waan jedheen amma agartee mootummaan kan kee ol taatee jirtii rabbiin si qabee jira gaafa mootinan irraanfatinii jedheen duuba achii duuba nabiin gaafa san akka biyya Faarisiitii fi wannaa cabsuu deemu nabiin dubbate mootummaan tiyya ganaa bal'attee achi geetti akkasitti nama san gaafas isaa waliin jiraa Umar fuudhee taaja Kisraatii fi meeshaa agartee kaa isarraa fuudhanii dhufan ka mootii Kisraa fuudhee itti uffise duuba dubbii san dhugaa godhuudhaaf jecha gaafas nabiin jedhe san ka har'a argame san ka kunoo gurbaan gaafas nabiin akka jedheen illee isaan keessa jiru kana ka gaafas innuu kaafiraa ka har'a amane kana fuudhee itti uffise duuba Umar ija ummataa duratti Allahu akbar akkasiin duuba Faaris qabatamte obboleewwan keenya akkana fakkaataa insha Allahu ta'ala seenaatti aantu nama walitti deebinutti nagahaan nu tura